Waraan humni Minilikii Oromoo irratti geggeesse keessaa inni hamaa fi suukkaneessan weerara Oromoo Arsiitiin. Minilik Arsii akka Oromoota bakka biraa addaan qoodee walitti naqee mo'achuu hin dandeenye. Oromoon Arsii gosa mataa isaa haa qabaatu malee akka warra iddoo biraa wal qoodee aangoof jedhee dabarsee wal kennaa akka hin turre kitaaba seenaa Oromoo hanga jaarraa 20ffaa jiru keessatti barraa'ee jira. Kun immoo cimanii jala dhaabbachuu fi diina isaanitti dhufellee waliin ta'uu isaanii hubachiiseera. Hanga bara 1981tti weerarri warra nafxanyaa Arsii irratti geggeessaa turan dhaqanii loon saamanii deebi'uu kan turedha. Sababa kanaanis hattuu loonii jedhamanii beekamu malee akka loltuutti ilaalamanii akka hin beekne seenaan katabeera. Bara 1881 kaasee garee Arsii qabiyyee ofii godhanii dhuunfachuuf waraana abdii kutachiisaa fi hadhaawaa geggeessaa turan. Waraanni kunis bifa hadhaawaa ta'een waggaa 5 yeroo 6 kan geggeeffamedha jedhama. Shanan kana keessaa 4 keessatti Minilik ofumaa qooda akka fudhatee ture kitaaba seenaa Oromoo hanga jaarraa 20ffaa jiru keessatti barraa'ee jira. Waraanni inni jalqabaa muddee 1881 karaa lixaa karaa Dambal Maajii fi Zuwaayin itti duulan. Waraana kanas injifatanii loon hedduu saamanii deebi'an. Oromoota hedduu qabatanii gabrummaatti gurgurachuuf ofirra akka deebi'an seenaan dhugaa baham. Haa ta'uuti waraanni kun Arsii akka of qopheessu godhe. Arsiin Oromoota bakka biraa irraa kan adda isa godhu waliigalanii waraana kana jala dhaabbachuu fi murteeffachuu isaanii akka ta'ellee seenaan ni yaadachiisa. Yaada akka sirna gadaatti waliigallee gargaarsa walii gochuun malee jara kana injifachuu hin dandeenyu jechuunis caffeetti wal waamanii kallattii waraanaa akka qooddatan ni himama. Adda waraana didee humna karaa bahaa fi kibba bahaa qabate kallattii itti socho'u danda'utti diina akka eeggatu waliigalan. Adda waraana Gadabii fi Sirriiqaa immoo humna waraanaa kibbaa fi kibba lixaa qindeeffate kallattii jiraniin akka eeggatan gurmaahan jedhama. Adda waraana Caancoon immoo karaa kaabaa diina akka ofirraa ittisu akka of gurmeessan seenaan Oromoo Arsii kitaaba seenaa Oromoo hanga jaarraa 20ffaa jedhu keessatti barraa'ee jira. Minilik nafxanyaan muddee bara 1883 karaa Soodaree humna waraana isaa qabate yommuu Arsiitti seenu dubbiin salphaa hin turre jedhama. Waraanni Arsii hoogganaa waraana isaanii gosa Diilamoo jedhamu jalatti gurmaa'uun nafxanyaa warra Shawaa keessa jiran lolaan akka macheesse himama. Waraana kana keessatti warri Arsii eegduu dhuunfaa Minilikii dabalatee nafxanyoota Shawaa keessa jiran irraa waraana 1000 ol akka fixan himama. Minilik yeroo sanatti du'a jalaa ilkaan qarree ga'ee akka jalaa bahetu himama. Ammas Minilik osoo abdii hin kutatin bitootessaaf ebla bara 1884 fi sadaasa 1885 Arsii irratti weerara bane. Hordoftoota keenya seenaa Oromoo hanga jaarraa 20ffaa kitaaba jedhu keessatti waa'ee weeraramuu Oromoo Arsii nafxanyaadhaan kan to'ame isinitti himuu jirra. Weerara kana sadan keessatti akkuma loon argataniin saamuu malee dhaabbatanii osoo Oromoota hin lolin ofirra akka deebi'an himama. Garuu Oromoonni faana bu'anii kaampii isaanii cabsuun loon harkaa akka buufatantu barraa'ee jira. Haala ofii isaatiin hoogganaa jiruun Oromoo Arsii injifachuu akka hin dandeenye kan hubate Minilik nafxanyaan adda waraanaa kana dabarsee wasiila isaa Daargee Saayila Sillaasee kan jedhamutti kenne. Daargeenis waraana isaa marsaa 5ffaa ji'oota caamsaa fi waxabajjii keessa Arsii irratti akka bane barraa'ee jira. Tooftaa waraanaa jijjiiruun karaa lixaa itti seenuun fuula duraanis bitaanis mirgaanis Oromoo Arsii ajjeesuu saamuu fi qabeenya dhaabbataa ta'an barbadeessuu akka eegaletu himama. Arsiinis mudhii hidhatee fuuldura dhaabbatee akka Atsimeen jedhutti Oromoonni Arsii Daargeerraa humna waraanaa hedduu akka fixan barraa'ee jira. Weerara isaa ji'a caamsaa keessatti Arsiin galma maddaa fi Qawoo jedhamutti nafxanyaa Shawaatti kaampii cabsee waraana hedduu irraa akka barbadeesses barraa'ee jira. Waraana waxabajjii tokko bara 1885 nafxanyicha Minilik Daargee gargaaruun seene. Haa ta'u malee Arsiin sirriitti itti akka qophaa'ee jirus barraa'ee jira. Arsiin karaa kaabaa warra laga Awaash gadi jiru karaa kibbaa laga Gannaalee asitti lixaan sulula Qiinxamaa Riifti Vaalii keessa kanneen jiraatan waliin birmachuun humna Daargee akka fixan bahaan carcarii ol kan jiru wal qaqqabee waraana
nafxanyoota shawaa bakka albasoo jedhutti akka wal kiphan yookiin wal qunnaman seenaan barraahee jira. Lola kana keessatti Arsiin waa'ee qabeenya hambisuu dhiisee injifannoo qofa irratti xiyyeeffatee akka ture himama. Inni kun immoo nafxanyoota shawaa keessa jiran loon Arsii jalaa oofatanii akka deeman akka karaa baneef seenaa Oromoo hanga jaarraa 20ffaa kitaaba jedhu keessatti barraahee jira. Waraana kana keessatti nafxanyoonni shawaa meeshaa ammayyaa hidhatee yoo seeneyyuu loltoota isaanii 2000 dhabuun gara Azuuleetti akka baqate barraahee jira. Lola albasoo booda nafxanyichi Minilik Daargee Azuuleetti dhiisee humna dabalataa barbaachaa gara nafxanyoonni isaa bakka shawaa keessa jiranitti deebi'e. Minilik ammas akka hin taanetti lubbuu isaa qofaan akka jalaa ba'e seenaa keessatti barraaheeti jira. Waraana kana keessatti Oromoonni haa injifatan malee warra nafxanyoota shawaa faana bu'anii biyyaa baasuu hin dandeenye. Daargeen Azuuleetti galee akka taa'es seenaan ni hima. Warri Arsiis ofirra deebanii lola isa itti aanuuf qophaa'uuf akka galan ni himama. Warri Arsii Daargee biyyoo nyaachisuuf ji'oota adoolessaaf hagayya yommuu qophaa'an namni kunis dhagahuudhaan boolla qotataa akka turetu himama. Yeroo warri Arsii kan quban qabne ji'a fulbaanaa bara 1886 keessa Azuuleetti duulan warri Daargee boolla keessa dhokatanii dahatanii turan achi keessaa ba'uudhaan warra Arsii itti naannahanii rasaasa warra Awurooppaa irraa argatan itti roobsan. Lola hanga lixa biiftuutti geggeeffameen loltoonni Arsii dahannoo warra nafxanyoota shawaa seenan tokkoyyuu akka hin hafne seenaan barreessee jira. Warri dahannoon alatti hafan immoo guyyaa lamaaf akka lolan ni himama. Lola Arsii kana qindeessanii kan hoogganan gootota Oromoo Arsii Leenjisoo Diigaa fi Jaatanii Bultum akka jedhaman seenaan kitaaba seenaa Oromoo hanga jaarraa 20ffaa jedhu keessatti waa'ee Oromoo Arsii barreessee jira. Kana booda warri Arsii lola isaanii gara riphanii lolutti akka jijjiiran loltoota Daargees nyaata kutan. Daargeenis keessa deddeebi'ee Minilikitti waan kana iyyataa akka ture seenaa keessatti barraahee jira. Marii Daargeef Minilik godhaniin Oromoota riphanii lolan kana injifachuun waan hin danda'amneef bifa haarawaan seenanii erga to'atanii booda tarkaanfii gara jabeenyaa Teediroos Oromoo Walloo irratti fudhachuuf akka murteessan kitaaba seenaa Oromoo hanga jaarraa 20ffaa jiru keessatti barraahee jira. Kana jarri lachuu yeroo Teediroos Magdaalatti isaan miidhe muuxannoo guddaa waan qabaniif akka ta'etu himama. Waraana Azuulee waggaa tokko booda Daargeen Oromoota to'annoo isaa jala turan bakka Aanole jedhamutti maqaa Araara jedhamuu fi booda akka jiilaaf deeman gochuun jaarsummaa waame. Oromoonis akka aadaa isaaniitti jaarsummaan bakka guddaa akka qabu waan beekuuf nageenyaaf malee waraanaaf of qopheessanii akka hin dhanne seenaa keessatti barraaheeti jira. Guyyaa kana Oromoo Arsii taatee hin malletu isa mudate. Godaannisa seenaas ta'e galmaahee. Humni Daargee garuu Oromoota karaa nageenyaa fakkeessee yaame kana itti marsuun namoota harka qullaa yaa'an kana argatanii gammaduun karaa qal'oo kiyyoo ta'e akka qopheeffatan seenaa keessatti barraahee jira. Isaan guraadee isaanii qopheeffatanii eegachaa akka jiran erga Oromoota kana to'annoo isaanii jala oolfachuu mirkaneeffatanii booda carraa akka kennaniifis kitaaba seenaa Oromoo hanga jaarraa 20ffaa jedhu keessatti waa'een Oromoo Arsii barraaheeti jira. Lubamoo qubatti buluu wayya gaafii jedhus akka dhiyeessaniif ni himama. Warra qubatti bulla jedhe gar tokkotti akka goran akka ajajan warra lubatti bulla jedhe immoo gara karaa dhiphootti galchuun warra dhiiraa irraa harka mirgaa irraa muran dubartoota irraa immoo harma mirgaa irraa muruu akka eegalan seenaan katabeeti jira. Harkaa fi harma cite kana warra kaan sodaachisuuf mormatti fannisanii gara qe'eetti akka deebi'an godhan kaan immoo muka achi jirutti fannisanii jala naannanii akka sirban seenaan katabeeti jira. Kun immoo gara jabeenya nafxanyaan Oromoo irratti raawwattee hangarraa godaannisa ta'e seenaa Aanolee keessatti yeroo kamuu Oromoon yaadataa madaan kunis isa kulkulaa jiraatuudha. Kana booda Oromoonni Arsii warri riphanii lolan
waraana itti fuufuu osoo hin danda'in haala kanaan dubartii fi daa'imman akkasumas jaarsoliin humna hin qabne gocha wal fakkaatuun dhumuurra jechuun bara 1987 waraana fuulduratti nafxanyoota gara shawaatiin seenaniin lola dhaabuu murteessan. Injifatamuu warra Arsii booda Oromoota ituuf humbannaatti nafxanyaan akka dabartes kitaaba seenaa Oromoo hanga jaarraa 20ffaa jedhu keessatti barraa'eeti jira. Saamicha loon Arsii kun nafxanyoota shawaa waan lama fayyadeen. Tokko loon guurratan kun dinagdee loltoota nafxanyootaa jabeessuu bira darbee madda galii ittiin meeshaa Awurooppaa bitanii deebisanii Oromoota ittiin waraanan ta'e. Inni lammeessoon immoo madda oomishaa fi nyaata uummata Oromoo Arsii kana jalaa maksuun ummata lafa isaaf qabeenya isaa saamuu beelaa fi hiyyummaadhaan dadhabsiisuudha. Kana gochuunis baay'ee akka milkaa'an kitaaba seenaa Oromoo hanga jaarraa 20ffaa jedhu keessatti barraa'eeti jira. Seenaan gaafa dubbisan waan dabarte nama yaadachiisa. Har'aaf waan hordoftaniif ulfaadha.